ayyaannii fi nagaan Waaqayyoo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa hunduma keessaniif haa ta'u. Attam jirtu? Nagaa keessanii? Attam jirtu kitaaba Efesoon duukaa? Waa'ee nutti toleera naani. Itti fufnaa har'asi. Lakkoofsa 8 deemneerra fakkaata. Lakkoofsa 4 fi 5 dubbisaa har'a. Yoo dandeenye lamaansaa yoo hin dandeenye immoo kutaa lakkoofsuma tokko wajjin ilaalla. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuu fi jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuu fi akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Yaadaan nu qabeera. Baay'ee dubbii cimaa dhagahu. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an. Amma akka lakkoofsa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 4 kanatti of course iddoo baay'ee keessatti isin argina ergaa Phaawulos kana keessatti waa'ee uumamuu biyya lafaa dura kana uumamuu biyya lafaa dura isa jedhu kana Phaawulostu deddeebi'ee dubbata. Phaawulostu deddeebi'ee dubbata. Ergaa isaa kan biraa keessatti isin haasa'a. Warra Tiitoo irratti isin haasa'a. Ayyaana isaa kan nuu kenne iyyuu uumamuu biyya lafaa kana dura jedheetu haasa'a. Ergaa isaa keessa iddoo garaagaraatti hin argitu jechuudha dubbii kana. Efesoon kanatti deddeebi'ee dhufa. Maa inni kaffe yoo naan jettani Waaqayyo waan hundumaa kan inni fixe uumamuu biyya lafaa dura yuunivarsiitii kanatti uumamuun dura Waaqayyo waan hundumaa kan inni fixe. Fakkeenyaaf ammuma kana qaleessa kana chuukootiitu qaarrii sanbata guddaadha yeroo waraabaa yeroo qaleessa kana ijoollee construction wingii qabna dirjitii keenya keessa construction wingii qabna apartmentii gurguddaa warshaa waan akkasii ijaaruuf sagantaarra jechuudha. Sakaan hojjetaarra sakaan pilaanii godhaarra. Inni amma boolee Atlaas kanatti lecture apartmentii hojjechuudhaaf kaleessa dizaayinii isaa hojjetanii fixanii ijoollee riippoortii naa dhiyeessani. Waraqatarra wanti jiru mana hojjetamee dhume bakka. Mana hojjetamee dhume qalamiin dibamee muki dhaabatee paarkingii keessa makiinaan nam'itee saayiziin manichaa balballi isaa mastaawotiin isaa ruufiin isaa qalamiin itti dibamu maaloon isaa hundumtuu beekame. Iddoon swiimingii, iddoon jiimii, iddoon ispaadha, kan istiimii, kan saawunaa, kan waaqa wanta hundumtuu isaa xinqiqqadhee hojjetamee kan dhume naa fidan jechuudha. Dhumeera bakka manichi amma waraqata irratti finneera kaleessa. Meeqaan akka hojjetamu, yoom jalqabee yoom akka xumuramu wanti hundumtuun isaa beekamaadha bakka. Amma ijoollee kana hojjetan yoo gaafattanii diiteelii isinitti himu. Diiteelii isinitti himu. Akka kana jechuudha. Kana. Amma qalamiin dibamu already beenneerra. Amma maayidhaa irratti uumamuu biyya lafaa dura maal nu godhe? Nu qulqulleessa. Isinii galee? Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne Waaqayyoo nu ilaalee ija isaa duratti homtuu mudaan nurratti hin argamne bakka. Kaffee isaa asii waa balleessu isa qodaa caccabsu miti kan inni beeku. Kaffee isa dubbiin hirkaa cacca'u miti kan inni beeku.
Kaffeessa muka abbaalatti bu'aa deemu miti kan inni beeku. Kaffeessa bakka mudaa hin qabne. Ija namaa duratti miti nama koo goomsuu dandeessu. Ija Waaqayyoo duratti isa mudaa hin qabne isa qulqulluu argi. Dizaayinii Waaqayyooti kun. Hojiin abbaa dizaayinii baasuudha jenneerra. Karoora baasuun kan abbaati waan ta'eef yeroo inni waa'ee namaa yeroo hojjete maal godheera uumamuu biyya lafaa kana dura namoota kana hunduma isaanii kan qulqullaa'an kan mudaa hin qabne godhee yaada isaa keetti fixeera bakka inni manicha. Ati Waaqayyo duratti akkas jechuudha. Wanta ati bartu kanarraa maani tokko kaleessuma sin beeku Waaqayyo. Eengadduma sin beeku Waaqayyo. Eengadduma si bare miti. Gaafati Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya kee godhattee fudhattee sana si bare miti Waaqayyo. Yookaan immoo waggaa 20 50 80 gaafati dhalatte abbaan kee fi haati kee maqaa sii moggaasan si bare miti Waaqayyo. Haati kee kan si barte gaafa garaa kee tafe mucaan garaa koo kee tafeera itti durba ta'uusaa dhiira ta'uusaa hin beektu ulfaayeeraa itti mucaan garaa keessatti naafeeraa itti. Abbaan manaa immoo sheeraa dhagee haadhi manaa koo ulfoofteetteedha. Har'a teknooloojiin dhiiraaf durba nutti meera ji'a 2-3 booddee nattu dhiira qabdaa dhiira ulfooftee durba ulfooftee lakkuudhaa tokko jedhanii isinitti himu. Isumarra dhaabanna amma gaafa mucaan dhalatutti. Gaafa mucaan dhalatee dhiirannaa dhalatee dhama bifa isaa beennaa bakka waa'ee isaa waan tokko baruutti kaana jechuudha waan xinnoo. Maqaatti moggaafannaa jechuudha. Hin guddifnaa jechuudha. Nama guddifne sana iyyuu immoo hin beeknu boru. Waaqayyo akkas miti. Harmee keef abbee keetu gaafa garaa keetti hafte si bare malee Waaqayyo gadameessa keessaa jalqabee miti kan inni si beeku. Yoom si beeku? Uumamuu biyya lafaa dura. Ermiyaasiin yaadattanii ani raajii godhee si filadheera. Maali? Ani ko muuxannoo qabu haasaan beekuun haasaan beekuun haasaadha baay'isuu wayi. Maal haasaa kee ilaalee beektamoo beektu dandeettii qabdamoo qabdu hin danda'amoo hin danda'udha inni muuxannoo ilaaleen si filadhaanii dha Waaqayyo. Maal muuxannoo ilaaleen si filadhaan? Dirijitii maali jaa Waaqayyo? Hojjetaa keenya uumaa keenya dirijitii isa waa'ee keenya hin beeknetu rezuumee keenya ilaalee nu fudhata malee rezuumee keenya dorgomsiisa malee Waaqayyo abaluun wal dorgomsiisee tokko keessaan fudhatu. Yeroo si uume wanti si uume qaba bakka. Ati koo gadameessa haadha kee keessatti utuun hojjetamini si beeka raajii godheen si filadhee raajii kan inni ta'e koo erga dhalatee miti. Yookaan immoo namitti haasaasee ilaalee colleema wayiiti taanaanii kun bakka haasaan galchitu kun jedheema raajiin godhe gadameessa dura raajii godhe. Bara si jalqabaa keessatti Ermiyaasiin raajii godhe. Utuu biyyi lafaan uumin duratu kun raajiidhaa bara akkasii keessa dhufeetu raajii ta'a jedhee Waaqayyo uume. Amma namoonni predestined taaneerra kan jedhan iddoo kanatti. Amma bara keessatti dhumee bakka maalan godha re'anii jedhu. Kan akka xiksii kana na rakkise hin jiru. Mucaa qulqulluu keessa naan taphatee naan kun. Naa galuu didee bara baay'ee na rakkise. My God, maanni gooftaa kun hin jedha bakkaan. Mucaafa qulqulluu baay'een qoradha waan ta'eef kun akkas taanaan ikkoo sirrii miti. Kun akkas taanaan Waaqayyoon dogoggoraa godhaa. Waaqayyoon dogoggoru maayinni kun hin jedha bakka. Maayinni kun. Akka taanaan ani uumamuu biyya lafaa duran qulqullaa'e taanaan ani uumamuu biyya lafaa duran filame taanaan ani uumamuu biyya lafaa duran mudaa kan hin qabne ta'ee Waaqayyo duratti lakkaa'ame taanaan ani uumamuu biyya lafaa dura maqaan koo masgaba jireenyaa irratti caafame taanaan bakka isa takka godhee na uume naa waan ta'eef kanaaf wangeelli akka naa galu godhee gara mana isaatti na fide. Inni wangeelli galuu fidee bakkee kana jooru isatu uumamuu biyya lafaa dura maqaa isaa achirratti hin caafne waan ta'eef maal godharee namni kun na eechisiisa ture naan. Hin dubbadhu gabbaasee
akkasitti kan yaadu na godhe. Mul'ata Yohaannis keessas jira baay'ee wayii kun. Innaa warra of course wangeela keessas jira. Gammachuu gooftaa keessanii isinii qophaa'etti jedha miti warra sanaa. Warra kanaan immoo warra seexanaa qophaa'etti galaa. Maa inni kaffe dhoksaansaa? Na dhaggeeffadha. Nama hundumaa akka godhee uume Waaqayyo. Si duwwaa miti. Si duwwaa miti. Anaanis, siinis, Tolosaas, Kabbadaas Waaqayyo maal godhee uumamuu biyya lafaa dura maal godhee uumeeni? Kan qulqullaa'e, mudaa kan hin qabne, fudhatamaa, jaallatamaa, filatamaa godheeti. Hunduma keenya irratti yaada qaba Waaqayyo. Hunduma keenya irratti. Nama biyya lafaa irratti Addaamii jalqabee uumame hundumaa irratti yaada qaba Waaqayyo. Nama hundumaatiif maal godheera Waaqayyo? Iddoo qopheessee jira nama hundumaatiif. Nama hundumaatiif Waaqayyo iddoo qopheesseera. Maqaan nama hundumaa macaafa bara baraa irratti barreeffamee jira. Macaafa bara baraa irratti barreeffamee jira. Isa tokkoo godhee isa tokko hin dhowwan. Iyeesus Kiristoos waggaa 2000 darbe kana yeroo gara biyya lafaa dhufe kana Waaqayyo nama ta'e kan dhufe nama hundumaatiif dhufe. Nama hundumaatiif. Adiidhaaf, gurraachaaf, warra yeloodhaaf hunduma keenyaaf dhufe. Nama tokkitti alatti nan bifne. Nama tokkitti alatti nan bifne. Dhiigi isaa hundumaaf dhangala'ee hundumaaf coobe. Gatii guutuu hundumaaf baase. Waaqayyo har'aa karaa gooftaa Yesuus Kiristoosii nama hundumaatti araarame Waaqayyo. Eenyurraayyuu aariin qabu immoo Waaqayyo. Maaliifi namni tokko gatii nama hundumaa baaseera waan ta'eef. Namni tokko hundumaaf du'eera waan ta'eef. Namni tokko qajeelummaasaa nama hundumaaf akka lakka'amu godheera waan ta'eef. Nama hundumaarraatu golgaanii gaafa Yesuus du'e tarsa'e suni hunduma keenyarraa wal faana tarsa'e. Afriikaa irraa tarsa'e Eeshiyaa irratti nafne. Eeshiyaa irraa tarsa'ee Noorz Ameerikaa irratti nafne. Noorz Ameerikaa irraa tarsa'ee Saawuz Ameerikaa irratti nafne. Saawuz Ameerikaa irraa tarsa'ee Awurooppaa irratti nafne. Awurooppaa irraa tarsa'ee Awustiraaliyaa irratti nafne. Hundumarraa sanyii namaa hundumarraa dhala namaa hundumarraa nama tokkitti alattatu nambisin hundumarraa golgaan tarsa'ee Waaqayyoon arguuni hundumaaf walqixxeetti kenname. Namni speeshaalii argate hin jiru. Dhiigi speeshaaliin hin jiru. Haaleluyyaa. Dhiigi speeshaaliin dhiiga Yesuusiif dhiiga Yesuus duwwaa. Dhiigi Yesuus immoo hundumaaf tokko kan hoolaa qalee Waaqayyoo tokkoof Yesuusin hin qalu. Hunduma keenyaaf Yesuusin qala. Hunduma keenyaaf dhiigi dhangala'e. Warri dhiiga hoolaatiin Waaqayyo duratti dhiyaataa turanii dhiigi hoolaa sun isaan fayyisuu waan hin dandeenyeef cubbuu isaanii golgeetu dhiiga qulqulluu isa cubbuu ilmaan namaa balleessuu danda'u eegaa ture. Dhiigi hoolaa cubbuun balleessu. Cubbuu golga malee. Garuu kafarii godha. Akka Waaqayyoon agarreetti dhiiga sana laaleetu dhiisa Waaqayyo. Lubinni dhiyeessus innis qulqulluu miti. Innis hoolaa qalata. Innis kafarii godha cubbuusaa. Kan isaas kafarii godhee kan amantoota kan Israa'el hundumaas kafarii godheetu isa booddee Waaqayyo wajjin naqee haasa'a. Waaqayyo wajjin dudubbatee hojii aarsaa dhiyeessuudha raawwateetu deebi'ee ba'a. Kan isaanii utuu nafin walqixxeetti dhiigi kanaan dura kan hoolaatiin, kan reettiitiin, kan gugeetiin, kan sangaatiin kafardi ta'ee eegamaa ture hundumaatiifis walqixxeetti dhiigi Yesuus dhufeetu isa sanas balleessee gara dudduubaattis balleessee
Hamma gara Addaamitti cubbuu hojjetame hundumasaa asii achi balleessee dhiigi Yesuusii kan warra gana dhalachuuf jedhaniis fuulduratti asii achi balleesse. Haaleluyyaa. Billichi gara lamaaniin qara qaba. Jedhamitiire warra Ibrootaatiin billichi gara lamaan qara qaba. Dhiigi Yesuusii gara dudduubaattis deebi'ee hamma Addaamitti qulleessee gara fuulduraattis deebi'ee hamma namicha isa dhumaa biyya lafaa irratti dhalatuu fi dhiigichi dhangala'eera qulleessuudhaaf humna qaba. Haaleluyyaa. Dhiigi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf walqixxeetti dhangala'e. Mucaa addaa kan qabu Waaqayyo Yesuus duwwaa. Kanaaf hundumti keenya ijoollee isaa. Kanaafuu kan isarra bakkee keessa jooraa jiruusi maqaan uumamuu biyya lafaa dura macaafa qulqulluu macaafa Waaqayyo irratti barreeffamee jira. Waaqayyo yaada irratti qopheeffatee jira. Qulqullaa'eera. Mudaa kan hin qabne ta'ee Waaqayyo duratti lakkaa'ameera. Yoom bara isa jalqabaa yookaan immoo uumamuu biyya lafaa dura. Kan isarra bakkee keessa jiru. Kan namicha isa gooftaa utuu hin fudhatin du'e. Maalirree garaagarummaan fudhachuu. Anama gooftaan fudhadhee inni tokko moondidi. Annan fudhadhee inni tokko moondidi. Dinnaan immoo humnaan itti galchu. Yoon barbaade irra didee deemuu nan danda'a. In deemtu kaffee hin jedhu bakka Waaqayyo. Isinii galee deebii hin jedhaa yeroo naa kennaa hafuura qulqulluu gara kootti ergaa sagalee isaa gara kootti ergaa karaan ittiin deebi'uun iddootti qopheessaa garuu akkuma ni na filate immoo isan filadhaanis filatamuu barbaada Waaqayyo. Filatamuu barbaada. Namoota biyya lafaarraa amma jiran kanarra harki walakkaa ol hin filanneen Waaqayyo hin filanneen. Warra bitaa isaa mirga isaa turan keessaa warri mirga isaa jiranii hin filataniin. Warri bitaa isaa hin filanneen. Kanaaf iddoo seexanaa qophaa'e dhaqaadheen. Seexanaa qopheesse si ooliin malee namaan qopheessin. Iddoon namaa qophaa'es jireenya bara bara. Sababii na filachuu diddanii fi annamaa fi iddoo biraan qopheessineen. Namaaf jannatuma qopheesse. Seexanaaf immoo iddoo biraa qopheesse. Already isatti faradameera waan ta'eef iddoo seexanaa qophaa'e itti galaaga. Kanaaf manni nama baay'ee duwwaa ta'achuudha biyyattii ishee waaqarraa gadi buutu Yerusaalem keessatti. Iddoon nama baay'ee duwwaa ta'a. Iddoo already qopheesseera. Gatii guutuurraa baaseeraaf wangeela akka isaan dhaga'an godheera. Wangeelli kuni Kiristoosumti dhufuudhaaf biyya lafaa guutummaatti lallabamuutu irra jira. Maal jechuudha? Namni hundumtuu dhaga'uutu irra jira. Dhaga'ee dide jechuudha. Kanaaf har'a intarneetii irratti tajaajilla kunoo. Intarneetii Waaqayyo fedhe irratti kan nuyi tajaajilluu fi nama hundumaa bira akka inni dhaga'uuf nama afaan kaa dhaga'u akka inni dhaga'u dheetanii amma yeroon jirus yeroon hin jirres taa'ee nama hundumaa akka eeggatu dheetanii sooshaal miidiyaa irra kaa'aa jiran nama akka dhaga'uuf. Nu warri fayyine maanni ga'een keenya namoonni fayyina Waaqayyo isaanii qopheesse sana hafudhataniifitu namatti himna. Misraachoo kanatu itti himna. Waaqayyo sanisii qopheesse dhageesseettaa beetteettaa fudhatteettaa itti jiraataa jirtaa jennee namatti himna. Hamman godoo koo kana keessa jirutti si yaadachiisuun naataadha Pheexroos. Nama yaadachiisuu irra jirra malee waan haaraa namatti himaa hin jirru baay'ee. Nama yaadachiisuu hojii nama yaadachiisuu irra jirra. Kanaaf macaafa Waaqayyoo isan nakee qabaase sanarraa maqaa nama hundumaa jira. Kun sila kanaan dura jechuu yaalee garuu isa kanarraatu nuuf kan holichaa irratti darbaama konfirmiid ta'a jirratti. Gaafa nu isa fudhannu. Gaafa nu isa fudhatin immoo achuma ta'a. Namni tun fudhatinii gaa yoo du'ee gaa achirratti waan hin ta'uun beeku maqaa isaa irratti diimaa irra sararama ta'e macaafi waan nutti hin qabu waan ta'eef gimmitiin gaarii miti waan hafuuraati kuni gimmitii qulqulluun tokko jira garuu hin beeku waan inni ta'u garuu Waaqayyo namoota gar tokko warra waldaa keessa jiran maqaa isaanii mazgaba jireenyaa irratti caafee yaada irratti qabaatee qulqulluu godhee mudaa kan hin qabne godhee fudhatee warra kaan immoo achi nan bifne alatti nan bifne.
Yaaqoobiini nan jaalladhaa Esaawun nan jibbeeni really sanuu beenu sana miti maa jechuudha Yaaqoob irra kakuu jiraadha Yaaqoobiin hojiidhaaf filadheeraadha hojiidhaaf immoo baroodhaadha filatu an jireenyaaf filatameera tokko waan tokko filatama inni tokko waan tokko filatama tokko lallabaa godhee tokko naggaadee yoo godhee akka barbaadetti filatu malkan isaa ta'u shiinii guddaadhaa fi shiinii xinnoo yoo qabaadhee buna shiinii guddaatti yoo dhuge maaltu dhawwama shiinii xinnoo maal qalqallattee maaliif ni yanatti dhunnetti qodaa isaa erga taane abbaa barbaadee waan barbaade haa hojjetu abiyyiin ammaa piraayim ministeerii godhi maallaqa shinana godhu ani immoo lallabaa wangeelaati bakka anaaf addunyaan koo kanaa wanti dinqiin anaaf kan abbaa barbaade waan barbaade yoo godhe bakka kan saatii isaaf namicha laallata waan nagashuun qabu nan waan natti hir'isuun qabu waan itti naa dabaluun qabu kan abbaan koo lafa barbaade kaawwate moo natti tolaa naa ta'a isinii galee naa ta'a amma gaa Yaaqoobiin nan jaalladheen Yaaqoobiin hojii kootiif filadheera kakuu Abrahaam Isiyaaqitti dabarseen Isiyaaq irraa Yaaqoobitti dabarsaadha malee Esaawun hin jaalladhu miti Waaqayyo hin jibbu Waaqayyo ofiisaattuu jaallachuu duwwaa jaalala kennuu duwwaatu hin taane Waaqayyo jaalala ta'ee jibbuu hin danda'u diinota isaa taanee utuu jirru nu jaallateedha erga na jaallateetti miti nama jibbattanii yaaddoom anuu nan jaallatame maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u kanaaf amma maalidha inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaan qabne akka taanuu fi jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateedha. Eessaan nu fo'ate? Karaa Kiristoos. Maaliin? Jaalalaan. Maa inni Waaqayyo siirraa maal qaba? Jaalala. Siinsi jaallatan Waaqayyo. Jaalalli namni tokko jaallatu sitti tolamne intalli tokko dhiira tokko jaallattee itti heerumuuf ishee yeroo jettu attamitti tola. Isheenis yeroo jaallatamtu attamitti tola. Namni jaallatamu baay'ee barbaada. Jaalalli miira qaba Waaqayyo. Garuu miira immoo akka keemikaalii akka keenyaa amma jaalalli keenya tokko tokko gubbaa kaasee tokko tokko immoo waa ta'uu baannaan immoo nooti akka finya akka finyaa dhootee duwwaa taati isuma fuufamee gubbaa sana ga'ee yeroo deebi'ee immoo xos jedhee keessaa yaa'ee duwwaa ta'ee ta'a akka keemikaala wayiitiin gegeeddaramaa miira waan ta'eef miirri gammadaa giddaa qatti tolaatti toluu didaa akkas jaalalli har'a bakka si malee hin jiraadhu bakka nan du'anii jedhu boriin du'u yoo si malee hin jiraatu. Waaqayyo garuu akkas miti si jaallate. Jaalala bara baraatiin. Jaalala bara baraatiin. Jaalala hin sinsinnoofne. Jaalala hin sinsinnoofne. Jaalala homaa irratti hin hundoofne. Bakka waan tokkooti taatee torban kana bakka qulqullummaa bakka asitti dhaga'amee sii galee waldaa ittaa wangeela ittaa kadhadhu si godhaa waaqessitaa bakka yeroo sana bakka jaallatee kinniffe deema deebi'ee immoo akka fiinyaa sanaa bor immoo yerooti immoo kuftu dadhabdu abdii kutattu Waaqayyo kun yaanaan inuma nagate yeroo teettu immoo maal gurbattiin kun immoo deema bakka sii galee jaalalli isaan qabbanaa hin badu bakka. Yoo disiipiliinsi gochuu barbaadesi jaalalli isaa yeroo hundumaa achuma jira. Achuma jira bakka si jaallata. Si jaallata. Jaalala bara baraatiin jaalala homaarrattuu aktiivitii kee irratti hin hundoofneen jaalala bara baraatiinitu si jaallate. Si jaallateetu karaa Kiristoos si filate. Si jaallatee. Filachuutu narra bakka kana maalan godharee jedhee yookaan immoo kanumatu warra jiran keessaa fooyyee qaba miti amma kan inni si filate. Lakkoofsa wayii barbaadee lakkoofsa wayii guuttachuudhaaf si filate miti. Boruman ishee fooyyeessa bakka miina yaala gurbattii yoo nama taate si filate miti. Yookaan immoo gurbattii kana yoon filadhe bu'aa baay'ee irraa argachuu hin danda'adhe xiqqimiirra dhaabatee si filate miti.
Si jaallate bakka. Si jaallatee si filate maaliif hin beekuwan? Si jaallate ati maaniree nama jaallatamteedha amatti. Nama waaqayyoodhaan Yesuus Kiristoosiin jaallatamteedha. Amma waaqayyoo si jaallate yeroo inni ukkoo jaalalli ukkoo kennaadhaam jaalalli. Hin fudhatamitiin jaalalli amma hin fudhatamitiin kenna malee jaalalli. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee biyya lafaatiif kenna. Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallateera akkamittiin naani tokkicha ilma isaa dabarsee akka kennutti. Kudhan keessaa tokko hin kennine. Tokkicha ilma isaa dabarsee amma biyya lafaatii kennutti waaqayyo biyya lafaa jaallateera. Biyya lafaa jaallate waaqayyo. Hunduma keenya jaallate jechuudha. Yeroo si jaallatu immoo akka nama ijoollee miiliyoonaan lakkaa'aman qabuutti si jaallate miti. Akkuma si duwwaa qabuutti si jaallate. Akkeedu wangeela kana kiyaa wanti na dhibee dhiisuu dide akkamitti na jaallate yaaddamate waaqayyo. Majaaf akkeedu akka Yesuusiin jaallatutti si jaallataadha. Oh my God. Nuuni koo ilmummaatti nu guddifate nagarraa amma dubbisee dhabne masili. Ilmummaatti nu guddifate nuun inni immoo ilma isaati. Ana mucaa ta'uun qabamma yoo nama ijoollee mucaa guddifachaa sadan kana mootu mucaa tokko yoo fuudhee guddifadhe akka oliitiitti nan jaalladha. I don't know. Jaallachuun danda'ama taanaan baay'ee dhugaa baay'ee dinqii. Waaqa oddoo dhaabatanii sobuu hin danda'amu waan ta'eef hin beeku si guddisee hin beeku mucaa biraas oliitii duwwaan qaba. Qixxee oliitiitti nama jaallachuun hin danda'ama ta'e hin beeku. Qixxeen oliitti jaalladhutti. Akka Yesuusiin jaallatutti si jaallate waaqayyo. Kanaafuu Yesuusiin sii kenne mucaa isaatiinitu tokkicha mucaa isaatiinitu si geeddaraayira. Dhaqii du'ii fi ergeem Yesuusi. Maal ta'eeti nan jaalladha kaasaanii. Sababii isaan jaallattuuf na ajjeeftaare. Na ajjeeftee isaan jaallattaa. Siinsin kaasa. Hangafa isaanii taataati. Ijoollee akka keetiin barbaadan. Guddifachaa godhanna. Dhaqiitii isaan ofii isaanii fayyisuu hin danda'ani. Seerri waggaa 3,000 ol taa'ee seerri fayyisuu hin dandeenye. Seera ergee safara namaatti hojjedhee ergeetanii seerri xabgootee fixxee karaatti malee seerri ajjeeftee hunduma ishee fixxee malee seerri fayyisuu dadhabe. Mee dhiirri as bahee seera jiraatunnaan namni jiraachuu dadhabe seera fuudhee Musee dabalatee seerri qaa godhee ajjeese hunduma isaaniiyyuu. Kanaafuu dhaqii du'ifate. Ishee hin dhufees maalinnaan isinin jaalladhaa? Ishee isiniin du'an. Isinin dhibuu? Isiniin du'aa. Nama ta'ee dhufe waaqarraa gadi bu'e. Waaqayyoon nama ta'e. Maayinni kun jaalala. Nama ta'e. Iddoo nuyi jirrutti gadi bu'e. Iddoo nuyi jiru dhaquu hin dandeenyu waan ta'eef iddoo nuyi jirrutti gadi bu'e. Namni tokko iyyuu jalatti akka nafnedhee nama hundumaa gadi of godhe. Yesuusiin gajjallaatti namni nafne baay'ee. Nama keessa lixee nama Addaam keessa ture karaa Addaam cubbuu taanee cubbuu hojjenne miti amma nu cubbuu hojjennee lachittuu cubbamaan taane nuyi kan cubbuu hojjetee cubbamaa ta'e Addaam duwwaan nuyi cubbuumatti dhalanne nuyi kanaaf cubbuutti waan dhalanneef cubbuumatti fufne malee dhufnee cubbuu hojjennee cubbamoota taane miti bakka hankeenya dhalootaan itti dhalanne bakka cubbuutti
Isa booddee dhufee nama keessa lixee nama Saddaam keessa nu qixxim goonaan of keessa nu galche. Innaa gatii cubbuu namaa hundumaan irra kaa'ee fannoo yaabbatee gatii cubbuu hundumaatu irra kaa'amee cubbuun Yesuus keessatti walitti qabame. Akka duutu irra namni kun jedhe maaliif gatiin cubbuu du'a? Cubbuu hunduma keenyaa baatee gaafa achi taa'u jireenya isa kan sa'aatii immoo hunduma keenyaa kenna. Kan isaa nuu kennee kan keenya fudhate. Kan keenyaan hin du'e kan sa'aatiin hin jiraanne nu. Cubbuu keenyaan du'e qajeelummaa sa'aatiin hin jiraanne. Cubbuu ta'ee cubbamaa hin taane cubbuu ta'ee qajeelota taane nu. In du'ee hin jiraate nu hin jiraanne nu. Gadi bu'ee ol nu baase nu. Nama ta'ee waaqummaa irraa nu hirmachiise akka ergamaa Phexros jedhu. ከመለኮታዊ ባህሪው ተካፋዮች አረገን። ጅሬኛ ሳራኑ ይርመቺስ ዋቀታነ ቤት ጅሬኛ ዋቀዮራ ይርመነ ጅሬኛ በረበራችሁን ጅሬኛ ዋቀዮ ጅራችሁ እቹ ጅሬኛ ነማ ይራታ ረመኑ ጅሬኛ ነማ ሰለኮብሰ ቀቡ ጅሬኛ ነማ ሰዳንጋ ቀቡ ጅራታ ረመኑ Garumoonni kun hin darbaa, anni kun hin du'aa, deebi'ee du'aa ka'a, dhannaa haaraa uffannaa, isa booddee maal taanaa jireenya waaqayyoo, jireenyi bara baramaa inni jireenya waaqayyoo jiraachuu malee bara dheeraa wayii jiraachuu duwwaa miti. Jireenya waaqayyoo jiraachuutti nu fide. Iyesuus ilmi waaqayyoo waaqa jiraata. Si jaallata Yesuus. Si jaallata Yesuus. Amma gamaa jedhee inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuu fi jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ate. Jaalala isaatiin karaa kamiin? Karaa Kiristoos. Maal nu godhe? Nu fo'ate. Maaliif? Isa duratti warra qulqullaa'an warra mudaa hin qabne taanee akka jiraannuuf. Maaliif filatamne nuyi? Isa dura jiraannu. Na dura jiraadhaa jedhee nu file. Akkamittiin? Maal sababiin isaa? Akkamitti kwaalifaayi goone? Ulaagaan isaa maal? Ulaagaa isaa akkamitti goone? Noo ulaagaan qabu. Nu jaallate. Karaa akkamii immoo? Karaa Yesuus Kiristoos. Yesuus hojjete sanaani karaa Yesuus Kiristoos sana ija waaqayyoo guunne waan ta'eef wanti waaqayyoon garaa ciibse wanti waaqayyoon gammachiise Yesuus duwwaa waan ta'eef karaa Yesuus Kiristoos sanatu jaalala isaatiin immoo baraasuu fiqaad namni dirqisiisee miti ወይ ደግሞ የሆነ ጥቅም ለማግኘትም አይደለም በራሱ ፍቃድ ወዶ ፈቅዶ ሃሌሉያ ጃለቴ ነጃለቴ በቃ ነፍለት ማሊፍ ነፍለቴ ገሩ ኢሳ ዱራቲ ካን ቁልቁላኤፊ ሙዳ ካን እንቀምኔ ጎዴ ነጅራቺሱዳ አይደ ሙዳ ካን እንቀምኔ kanan qulqullaa'ee jiraachuudha. Amma gaaka kanaatti ani maayinni kan jaallatameedhaan በማን በእግዚአብሔር አብና በእግዚአብሔር ወልድ jaallatameedhaan. Amma waaqayyoon jaallatamte ammati maayinni wantati barbaadu. Amma namni nan jaallanne namni rakkoon keenya guddaa. Namni nan jaallanne namni nafattoftu mee bu'aa adiisu kaa. Namni si jaallachuun irra hin jiru. Ati nama jaallachuu sirra malee. Ati nama jibbuu hin dandeessu. Ati nama jibbuu hin dandeessu. Jaalladhuudha amma kan ergaan kan keenya miti. Namni akka ofiisaatti haadha manaasaa jaallachuutu irra. Akka ofiisaatti hiriyaasaa ollaasaa jaallachuutu irra. Nama hundumaa jaallachuun nurra. Nama jibbuun nurra hin jiru. Garaasaa guutuu, humnasaa guutuu, dandeettiisaa guutuu waaqayyoon jaallachuutu irra. Waaqayyoon hin jaallannaa.
Ani akkinitti kana jaalala kana kaa'u of jaallachuudhaan jalqaban baay'isee wayi. Utuun of hin jaallatin Waaqoon jaallachuu hin danda'u. Of jaallachuu, Waaqayyoon jaallachuu, haadha manaa maatii ofii jaallachuu, nama hundumaa jaallachuu. Nama hundumaa jaallachuu. Tunurraa eegaman. Garuu namni immoo rispoondii godhee yoo nu jaallate dinqii. Jaallatamuun namatti tola maal of course. Jibbamuun namatti hin tolu. Konfartii namaa hin kennu. Lafa jibbamtan jiraachuun konfartii isin hin kennu. Hin jiraadhu san lafa jibbamuu dhiisee boonni itti tolanaan. Jaallatamuufis immoo muka abbaa lattuuf hin buusu. Gidiraama koon arguun jaallatamuuf maaltu rakkisee jaallatamee kunoo. Waaqni Waaqaaf lafa uume kunoo na jaallate amma kun isin hin quubsu halkanii guyyaa iyyitanii quufuu dandeessu amma kan jaalala kan jaalala Yesuus Kiristoos ittiin nu jaallate kan ati koo nama jaallatamteedha akkuma ati jirtutti fuula keetti maaksii wayii godhachuun qabdu sarjarii godhachuun qabdu hojjaa dheerassuun qabdu hojjaa gabaabsuun qabdu furdina qannasuun qabdu furdachuun qabdu jaallatamuudhaaf. Ameerikaa jiraachuun sirra hin jiru, Itoophiyaa jiraachuun qabdu, barachuun sirra hin jiru, bara jaallatamuudhaaf. Waan tokko godhuun qabdu bakka. Si jaallate haaleluyyaa. Si jaallate. Amma kun nama akka nu jaallatuuf uffata nu uffannu, shittoo nu dibannu. Jaallatamuun makaraa guddaa qaba baay'isuu. Nama biratti. Yesuus biratti bakka akkasumatti jaallatamne bakka. Akkuma jirtu kanatti si jaallate. Fungaa mitatisaa fi jaallate bakka jaallatamaadhaati jaallatamtuudhaati filatamtuudhaati nama wajjin dorgomsiisee immoo si file miti hin dogoggoriin kan nama walii caaltee immoo filamte miti filmaatee yeroo ta'u immoo bakka nama 10 kiyaa nama tokko nama 100 kiyaa nama tokkotu miti ati bakka akkasumatti filamte nama filamaa godheema si'u nama jaallatamaa godheema si'u maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaan kun kan nutti jiran kutaa baay'ee dinqiidha. Kutaa baay'ee dinqiidha. Kuni hamma gaara Tsiyoonitti nu adeemsisa kun. Kanaaf gad of hin buusin gatii kee hin xinneessin. Rakkas of hin godhin. Waxii misraatiin kan hin gurgurin. Waxii misraatiin filamuu kee kana waxii misraatiin hin gurgurin. Jaallatamuu kee kana waxii misraatiin hin gurgurin. Hangafummaa kee kana waxii misraatiin waan koosmootiksii biyya lafaa kanaan hin gurgurin. Doolaara biyya lafaa kanaan hin gurgurin. Aangoo biyya lafaa kanaan hin gurgurin. Jireenya dhaaburiitiin hin gurgurin. Maaloo kee kana jaallatamuu kee filatamuu kee kana Waaqayyoo abbaatu karaa Yesuus Kiristoosii jaallatee si filate. Kanaaf immoo eessa jiraattan? Isa dura jiraattan. Lafa kana jirta malee isa dura kanatti jiraattu. Mudaa kan hin qabne isa dura deddeebita bakka. Abrahaam dura koo deddeebi'eedheeni. Nama guutuu ta'ee fuula koo dura deddeebi'eedheen fuula Waaqayyoo dura deddeebitaati. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa deddeebitaati. Teessoo araaraaf teessoo ayyaanaa dura deddeebitaati. Golgaan sirraa tarsa'ee argamuu Waaqayyoo keessa deddeebitaati. Godooma keessa bultuun hin madaalamtuati. Warshaadhuma keessaa hojjetaa oolte wajjiniin yookaan hospitaala keessaa hojjetaa oolte sana mitiiti. Ati nama teessoo moototaa gooftotaa dura deddeebi'uudhaati. Mana qulqullummaa isaa deddeebitaati. Namummaa haaraa qabdaati. Kiristoosin akka uffataatti uffatteettaati. Ayyaana Waaqayyoodhaa uffattee jirtaati. Waan iji namaa hin agarre garteetta. Waan gurri namaa hin dhageenye dhageesseettaati. Garatti deemaa jirtu beettaati. Iddoo Kiristoos biraa qabdu beettaati. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Lakkoofsa 5 kan inni isinii jalqaba. Akkeedhu Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuu fi akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera jedha. Amma maalitti fufee Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos ammas karaa biraan jiru tokkitti dhagaratti tokkitti karaan ittiin abbaa bira dhagan tokko duwwaa karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf
akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Fedha waaqayyootiin dhufne ammas. Karaan isaa Yesuusuma. Inni kun immoo ilmummaatti guddifamuudha. Ilmaan waaqayyoo taanee guddifamna. Attamittiin nu fide gara kanatti fedha isaatiin. Fedha isaatiin. Fedha isaatiin. Mootummaa waaqayyootti guddifamuuf biyya lafaa keessa dhalachuun dirqama. Bakka iddooma tokkotti dhalattanii yookaan mootummaa waaqoo keetti dhalattanii mootummaa waaqoo keetti hin guddattan. Lafarra dhufa namni namarraa dhalata lafarra dhufa Yesuus Kiristoos kana fudhata karaa Yesuus kana immoo bakka isa nuu qophaa'e itti dhandhee gallaa jechuudha. Kanaaf amma nuyi ilmummaatti guddifamaa jirra jechuudha. Dura ilmaan isaan turre diinota isaa turre diinota isaa kanaa nu araarseetu ofitti nu deebisee ilmaan koo ta'aa guddadhaadhe fedha isaatiin namni isa ture requestiin godhin namni isa tun dirqisiisin wanti dirqisiisu tokko tun jiraatiin fedha mataa isaatiin ilmaansaa intaloota isaa taanee akka guddifamnuu fi karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo yaada gaarii akkasiin irratti qabaate jechuudha. Yaadni Waaqayyoo sirratti maanni yaadni Waaqayyoo sirratti mucaasaa taate akka itti guddifamtuudha. Kun immoo nama hundumaa irratti yaada Waaqayyooti. Nama hundumaa irratti nama amma jiru irrattis nama dhufaa jiru irrattis nama kamiin iyyuu maaliin iyyuu utuu gargar hin baasin nama hundumaa irratti fedhiin Waaqayyoodha ilmaan isaa godhatee guddifachuudha. Inni immoo karaa kamiin ta'a karaa Kiristoos. Kanaaf iyyuu namoonni ilmaan isaa taatanii guddachuu barbaadanii karaa Kiristoosiin kottaa gara Waaqayyoodha. Gara kaffee miti gara waldaa kiristiyaanaa miti. Gara Waaqayyoo kottaa gara Waaqayyoo abbaa attamittiin karaa Yesuus Gabrieliin isin geessuu hin danda'u. Maaramiin isin geessuu hin dandeessu. Maqaan isaa Nabiyyuu Muhammad isin geessuu hin danda'u. Budaan isin geessuu hin danda'u. Maqaa biraasdhaa isin geessuu hin danda'an. Jarreen kun jarreen dhiibbaa uumanii ta'uu danda'u. Namoota hojii gaggaarii hojii dinqii hojjetan ta'uu danda'u. Foloowersii baay'ee qabaachuu danda'u. Isinii galee waan gaarii baay'ee hojjetaniiru ta'uu danda'u. Hawultiin dhaabachuuf hin danda'a. Garuu nama geessuu hin danda'ani. Kan nama geessuu danda'u tokkittiidha. Yesuusii fi Yesuus Kiristoos duwwaadhaanitu namni Waaqayyoon dura dhaabata malee waan ittiin Waaqayyoon dura dhaqee nama dhaabuu hin qabu ergamaan. Hin qabu maaleessaa fuudhare. Hin qabu tu qabaatee xuruu ture hin qabu bakka Kiristoos duwwaatu danda'ee Waaqayyo dura nama dhaaba malee wanti biraa danda'ee Waaqayyo bira nama dhaabuu hin danda'u. Ergamaan yoo ergamee dhaqee kana godhii yoo jedhan dhufee godhee deebi'uu danda'a. Irraa kana fee nama fayyisuu cubbuu namaa dhiisuu hin danda'u ergamaan. Hin danda'u. Kan danda'u Yesuusiif Yesuus duwwaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu itti fufna sagantaa sattaanutti.